kanaafuu lafti keenya ni deeffanne. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo Arraata biyyoolessaa isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya irraatiif ajajaa olaanaa ABO dhimmoota adda addaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo Impaayerettii keessatti maaltu deemaa jira, akkasumas haala waliigalaatiin Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo amma ABO'tiin deemaa jirurraa maal hubachuu qabaa, maalis beekee maaliifis of qopheessuu qabaa kan jedhu irratti yaada waliigalaa nu kennuudhaa fi yeroo isaanii qaalii irraa kanaaf of qopheessuudhaan nuuf dhiyaatanii jiru. Egaa aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya isin akka argaa jirtan kan nu waliin jiru Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaati. Yeroo darbes qophii qorqortii siyaasaa irratti dhimmoota garaagaraa kaasanii hubannoo hedduu uummataaf uumanii jiru. Ammas haalota adda addaa kanaan uummata Oromootiif waan ibsuu barbaadan deebii ta'uudhaaf dhiyaatanii jiru. Jaalmarroon affeerraa keenya kabajanii nuuf dhiyaachuu isaaniif guddoo galatoomaa isin jechaa akka xumura qophii keenyaatti irra deebiidhaan waliin turaan affeerraa keenya keessummeessuudhaan kan isin waliin turu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elamooti. Ayyee Jaalmarroo baga nagaan dhuftan. Ayyee Daandii baga nagaan eegde. Ayyee egaa baatii muraasa duraa qorqortii siyaasaa irratti arraata biyyoolessa Oromiyaa irratti dhiyaachuudhaan dhimmoota adda addaa waan qabsoo milkii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture Taanzaaniyaa dura hanga Taanzaaniyaa booda marsaa araara lammaffaatti wal qabatee waa hedduu nu kaastanii jirtu. Ammas dhimmoota adda addaa ajandaa qabannee dhiyaanne sana dura dhimma mooraa keessaatii kaana. Egaa haala waraanni bilisummaa Oromoo ammarra jiru wal qabatee yeroo adda addaatti waraanni bilisummaa Oromoo badeeraa funaanaa jirraa ofii immoo bilisiginnaani achiis na waamu asiis na waamu yeroo jedhu humna isaas addunyaan iyyuu Ameerikaan osoo namni nu beeku Awurooppaanis nu beeku yeroo jedhu dhageenya. Kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo osuma kana jedhamu immoo Bobbaar Bushiiggaatiin yeroo inni sochii marsaa lama geggeesse wanti argamsiisu tokko ni mul'ata. Kanaaf bobbaan kun kaayyoon isaa maal ture? Milkiin isaa agamii manii isaa rukuteera jechuu dandeenya. Fayyaa ta'e Daandii akkuma atuu kaaste biyyattii kana keessatti haalli jiru yeroo irraa yerootti baay'ee jijjiirama. Haala jijjiirame kana keessatti immoo hireen biyyittii akka impaayeraatti akkasumas immoo biyyi Oromiyaa impaayerittii keessatti cunqurfamtee jirtu akka biyyaatti jijjiirama hiree qabsootiinis dhufe kana gara kallattii guddinaatti nagaa fi tasgabbiitti kan geessu osoo hin taane akkuma argaa jirru yeroo irraa yerootti gara kufaatiitti, gara diigumsaatti, gara jeequmsa hamaa biyyittii irra iyyuu darbee gara gaanfa Afrikaatti iyyuu dhangala'uu danda'u akkasiittidha akka deemaa dhufte argine jechuudha. Haala akkasii kana keessatti gaayyuu wanti tatta'aa ture akka atuu jette mootummaan abbaa irree saamtotaan walitti dhufee ijaarame qabsoo bilisummaa sabaaf sablammootaa keessattuu ammoo kan qeerroon bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture warri butee barcuma aangoo siyaasaatti ol bahee yeroo inni uummatatti qoosu guyyaa saafaa wanti argaa jirru. Asii nu yaamanii achii nu yaamanii waraana baay'ee jabaa ta'e harkaa qabnaa akkamitti leenjifattan nuun jedhanii waraana akkasii akka nu leenjiftanii muuxannoo barbaanne jedhanii as nu yaamanii achi nu yaamanii rakkannee yeroo jedhee afaan guuttatee dubbatu dhagahuutti jirra jechuudha. Waraana lola sabaaf sablammii biyyittii keessatti uummata biyya tokko keessaa hireesaa haga murteeffatee keessaa ba'u waliin haa jiraatu sun waan biraati. Ammatti impaayeritii keessa uummata jiraatu wal waraansise. Wal waraansa sana keessatti illee humna diidaa kan kadhatee irratti hirmaachise kuni waraana akkasiitu muuxannoo gaafatamne yeroo jedhu. Waraanumti akkasii kun immoo isuma kanaan dura gaafa Tigireenii TPLF sabaaf sablammoota kana keessaa PDOta tolfatee jirullee waraana
xiqqoo mallee gaanfa Afrikaa kanarraa waraana barbaadamaa Afrikaa kana keessatti bakka rakkoon jijjiru nagaa eegsisuu irratti illee barbaadamu ture. Biyyoonni inni bara Tigiree bobba'ee nagaa eegsisuu keessatti isaan keessa jiruyyuu waraana akkasii nu keessaa baasa jedhanii yeroo waan daataa soba mootummaa daataa soba mootummaa akkasiitu waraanni isaa tuffatamee waraana ofiisaatu wal waraansa keessa jiru akkasii kanan barbaadnu yeroo jedhanitti barbaadamaa jirra asiin jedhu. Sanarra immoo tarkaanfatanii humna qilleensaa yeroo kamuu caalaatti birmadummaa biyyittii kabachiisuu danda'udha ijaarreedhe yeroo namni humna qilleensaa jedhu afaan guuttatee dubbatu fa'aa dhageenya jechuu qaaniitu hin jiru. Biyyittiin kun garuu birmadummaan daangaa biyya ishee kallattii 4-5 sarmamee jira. Kallattii 4-5 cabee jira. Daangaa biyyittii kabachiisuuyyuu miti naannoo masaraa mootummaa silaa hannaan qabatan sanayyuu sadarkaa kabachiisuu hin dandeenye irratti birmadummaa daangaa biyyittii humna qilleensaa kabachiisuu danda'udha qabna yeroo jedhanii haasaanis dhageessa. Kanaaf warri kun daataa sobaa kan isin jechuutti jiru. Biyya humni biyya biraa qabatee keessa taa'u keessaa baafamuun dadhabame akkasii keessatti birmadummaa ishee kabachiisne irra yoo jedhani nama qaanessa warri kana jedhu hin qaana'u maal jennaa wallaalaa mataan furri waan tokko iyyuu beeku waan haasa'u jiruyyuu akka haasa'aa jiruyyuu waan hin beekne akkasii bakka isaatti qaanoftaa jechuudha. Egaa akkasuma darbee immoo waraana bilisummaa Oromoo akkatuu jettee guutummaa guutuutti Oromiyaa keessaa dhabamsiifnee dadhabsiifnee humna silaa kaleessa qabu sana dhabsiifnee sadarkaa lolachuu hin dandeenyee fi leenjisuu bobbaasuu of ijaaruu hin dandeenye irraa geenye irraa biyya keessatti yaaddoo miti. Dhugaadha biyya keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yaaddoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana sabaati malee yaaddoo sabaa miti sun dhugaa. Ammoo sadarkaa inni nu yaaddessuu hin dandeenye irraa geenye irra jedhani suni namni deddeebi'ee kan dubbatu waa'ee kee hin jirtu taanaan silaa dubbachuu hin barbaachisu. Hin jirtu taanaan hin jirtu waa'ee nama jiruu hin dubbatame jechuudha. Kana diinatti gadi ba'anii himna jirraa jedhanii akka jiru irreetiin itti argisiisan. Bobbaa qixa qabu sirna qabu. Mootummaan abbaa irree kun waraanni bilisummaa Oromoo kumaatamaan harka kennatee marsaa meeqa leenji'ee hawaasatti dabalamee inni kaan immoo harca'eetu funaanaa jirraa jedha. Akkuma yeroo darbe mooraanii leenjii zoonii lixaa leenjisee yeroo baasu bakka kanatti harca'eera koottaa funaanaa jedhee harcaatiinsaa harcaatii kumaatamaan leenji'ee asittis achittis leenji'ee lakkoofsa sana dabalu malee harcaatii akka Jeneraalli kansilaa Galmaan Oromoon jeneraala ta'e sun ministeerri kansilaa qabsoon bilisummaa Oromoo fiddee bakka sana keessee suufii uffatee huccuu keessa taa'u kun hundumti isaa iyyuu akka inni jedhu sanatti waraanni bilisummaa Oromoo tokko lamaan miti kan harca'ee. Yeroo masaan sana haasa'aa turanitti gadheen silaa faallaa kee dhaabbatu waa'ee kee cululuqsee bareechee inni haasa'u jiru. Yeroo hundumaa cilees dibuudha barbaada. Sanaaf deebiin nuti laanne deebii bobbaa dhufuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu golee Oromiyaa keessatti dirree tokko irratti hiriirfama tokko fiingee tokkoon wal faana gaafa guyyaa tokko lola irbuu shinniigaa gaggeessa. Lola kana jaaldaandii atii fi jaallanii har'aata biyyoolessaa Oromiyaa irra hojjettani gabaasaa turte. Lolli kun injifannoo guddaa argamsiisaa yoo xiqqaate ji'a tokkoo fi sanaa olii itti baadiyyaa Oromiyaa keessa gammoojjiitti gadi baanee lafa inni madoo yaallachuu danda'u, lafa inni leenjifachuu danda'u, lafa inni kuusaa adda addaa qabu barbadeessin irra guutummaa guutuutti waraana socho'uu hin dandeenyedha jedhameetu ture kan inni ololamaa ture. Waraanni sun garuu gammoojjiitti miti kan inni ture. Magaalota naannoo Finfinnee fi sana dabalatee naannoo Adaamaa fi sana dabalatee akkasumas kutaa Oromiyaa hunda keessattidha guyyaa tokkoo kaasee hanga ji'a tokko itti fufee waraanni adeeme kuni waraanni bilisummaa Oromoo ammayyuu ibidda dibamee taa'u yeroo barbaadetti saaqamee
aduu saafaa ta'ee bilbilee diina gubuu danda'u akka ta'e agarsiisne jechuudha. Bobbaa sanaan ibsallee 14 booddee bahetu ture jechuudha. Nama lakkoofsa hanga kanaa ajjeesne kumaatamaan irraa hiiknee sana qofaa nama ajjeesuu sana qofaa miti. Lakkoofsa amma kanaa mootummaa abbaa irree jalaa milishaasaa, poolisiisaa, waraanasaa ajjeesnee osoo hin taane sirna sana ajjeesuu barbaadna. Sirna uummanni Oromoo hin ijaarranne, sirna qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warraaqsa Oromoo hatee bakka qabate, sirna sana sirna moofaa, sirna dimokiraasii, bilisummaa, walqixxummaaf nagaatti hin amanne sana bakkaa kaasu galiin keenyi kan ittiin safaramu waan ta'eef hanga ajjeesne sana qofaa miti jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa Irbuu Shinniiggaa irratti kan diinarraa hiikkate, humna diinaa barbadeesse, dinagdee isaa hidhannoo isaarraa dhuunfatee qofaa osoo hin taane waraanichi hidhitee waraanni nagaa barbaadu. Yoo nagaa jechuun karaa osoo rasaasa dhukaasiin waan sabni barbaadu deebii itti argachuu jechuudha. Waraanni immoo sana argachuu hin dandeenye sun immoo lolee akka argisiisuu danda'us yeroo itti argisiise bobbaan Irbuu Shinniiggaa sana fakkaata ture jechuudha. Yeroo darbes anaaf waa'ee bobbaa Irbuu Shinniiggaa irratti waa waliin jennee turre waan haaraan hin jiru. Bobbaan kun bobbaama duula itti fufiinsa cunqursaa sirna saamichaa hundeen bakkaa kaasnee sirna haaraa walqixxummaa bilisummaa nagaa fi dimokiraasiitti amma bakka buusuun hojjetamu keessaatii isma itti fufee jiru jechuudha. Kanaaf warri sun egaa haala akkasiitiin asii funaanne asii doomsine asii kolaasneen suni kijibaa akkatti mirkaneessitu iyyuu hin qabdu. Isaan daataa iyyuu sobu waan ta'eef. Biyya dinagdeen hallayyaa bu'aa jirtu, qileetti oofamaa jirtu, parsantii hangasiin guddisaa jirraa jedhanii warra daataa sobu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kuma boojinee, kuma ajjeesnee, kuma madeessine yoo jedhanii kanaaf deebiin laattu jechuudha. Jiraachuu kee kan beektu bobbaa akka Irbuu Shinniiggaa guutuu Oromiyaa keessatti diina harkaan qabdee miidiyaa irratti kaasii argisiisaa turtan akkasitti argisiisan kana. Kanaaf bobbaan Irbuu Shinniiggaa gabaabaamatti duula milkii qabu ture. Guutummaa Oromiyaatti itti fufiinsaan hanga ammanaaf si dubbannutti illee adeemaa ture. Kana booddee immoo bobbaan itti aanu kan biraan jira. Atis quba qabdaa. Sana immoo yeroo gabaabaa keessatti itti argisiisna jechuudha diinatti. Hanganuma waa'een bobbaa Irbuu Shinniiggaa. Labal'aa kaastaniitu haala mooraa humna waraana bilisummaa Oromootiin egaa gara mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo milkii fi injifannoo kanaan osoo jiru ammoo yerootti yaadonni garaagaraa bakkee kana ala kana dhaga'amantu jira. Yeroo ammaa mooraan ABO boodhaa akka jeequmsarra jirutti yeroo kaasan rakkoolee qabsoo keessatti amma mul'atan qaama hooggansaatu raawwatee kan jedhanii fi yaada hooggansi dhiyaatu yookiin namoota yookiin garee tokko irratti dhiibbaa geggeeffamuutu jira kan jedhanii dubbatanis ni jiru. Rakkoon dhuguma jira yoo jiraate rakkoon jiru maali? Akka dhaabaattis ta'e akka hooggansaatti dhiibbaan namoota yookiin gareerra ga'aa jira. Kananii haala mooraatiin dhaara qabsoo ABO nama geggeessaa jiru wal qabatee waan deemaa jirurraa mukaasa. Baay'ee fayyaa ta'ee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo rakkoo qabaa yoo jettee yoomiyyuu taanaanii qabsoo warraaqsarra jiru warraaqsi takka olii takka gadi bu'aa bahii darbeetu rakkoo hedduu keessa qaxxaamuree achii booddee manii isaa xumuraa bira ga'a. Haala akkasii keessatti kan Oromoos waan adda isa taasisu hin jiru. Warraaqsa keessumaa qabsoo bilisummaaf taasifamu sabni guddaan saboota xiqqoo fi akkasumas immoo gartuu xiqqoo waan waliin fedhu irratti qofaa of ijaare saba kamii keessa iyyuu haa dhufu dhufee teessoo barcuma siyaasaa qabatee saboota cunqursuu qabsoon akkasii warra akkasii irratti gaggeeffamu guutummaa addunyaa keessatti karaan dugda handaanqoo taatee irra tarkaanfatee tola bakka gahee hin qabu jechuudha. Kan Oromoos kanarraa adda miti.
maaltu deemaa jira amma qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti ololamu jira yoo jette waan ololamu haguma hojjetaa deemte haguma jabaataa deemte ololli sunis dabalaadhaa jabaataadhaa bifa jijjiirrataadha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti ta'e kan yeroo kamiyyuu caalaa hooggansa tokko jalatti wal deebisu xiqqoo yoo warraasii tuqe ABO'n kaleessa Hayyuu Duree ABO dabalatee hoogganoota hedduu jalattidha masakamaa achi jalattidha taliigamaa deeme. Haala akkasii kana keessatti yeroo hooggansi ABO fageenya irra taa'u sana guutummaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo qeerroon bilisummaa Oromoo of ta'ee ofiisaatti hirkatee qabsoo gaafa gaggeessuu jalqabu haalli daddaaqamuu mootummaa abbaa irree harka TPLF ture mudachuurraa kan ka'e dargaggeessi bakka bakka jirutti qawwee kaasaa ture. Dargaggeessi bakka bakka jirutti qawwee kaasaa ture hangi quunnamtii ABO qabu lakkoofsaan xiqqoo. Kan quunnamtii ABO qabus dhimma ture. Warri kuni naannoo jiran irratti qabsoon isaanii kallachummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gaggeessaa turanii gidduu isaaniitti quunnamtiin jabaan hin turre. Quunnamtiin jabaan haala hin turretti. Namuu bakkuma jiru loluu ammoo quunnamtiin duuba isaa jiru akka waliigalaatti hooggana qabaa. Damee dantaa waraanaa ka hoogganu Abdii Raggaasaarraa hagaa Hayyuu Duree ABO Daawud Ibsaa quunnamtii qaqqabanamu waan ta'eef gidduu isaa waan ture yoo akkuma jaalaatti odeessa walirraa fudhachuu waa'ee diinaa walitti himuu jaallummaatiin nagaa wal gaafachuu ta'e malee quunnamtii wal alajjajuu ajaja walirraa fudhachuu ture jechuu bakka bakka ture. Humni kun ciccitaa. Humni ciccitaan kun bakkuma bakkaa osoo loluu jiruuti waan 2018 mudate sana addi bilisummaa Oromoo hooggansisaa qabsoo karaa nagaatti amanee qabsoon karaa nagaa egaa yeroo sana hangam qophiin tureen inni sun waan biraati. Amma sana keessan seenu yeroo baay'ee dudubbannee bira dabarree jechuudha. Dogoggorri haa uumamu, badiinis haa uumamu, sana seenaatu boru murtii kenna. Jaallan sana waan itti fakkaate dalagan irra deddeebine qubatti qabaa hafuunis hin taatu jechuudha. Waan danda'an hojjetanii ammoo Oromoof ni malaa jedhanii ta'uu danda'a. Afaan Oromoo dubbata warri amma dhufee masaraa mootummaa seene waan ta'eef nama afaan Oromoo dubbatu kana waliin turjumaan osoo hin feesisiin waa fixachuu dandeenya jedhanii qophii malee wanti itti seename suni yeroo itti seenamu waan gaaffii kaasu hedduutu ture. Akka namni hundiyyuu beeku. Oromiyaan ni bilisoomte. Warra biyya keessa jiru karaa nagaa mormina jechaa turetu qeerroo kana qindeessee jabeessee isaaniin fuudhee gara fuulduraatti fidee ijaarsa isaanii jalatti warra EPRDF TPLF to'atamaa ture bakka kaasee barcuma aangoo siyaasaa qabate isaan warra akkasiiti jechuun warra akka kaafaa oofaa keessa ture Dr. Mararaa Faati warri kana harkaa qabu warra akkasiiti yoo ta'e isaan waliin haasa'uun salphata ture. Moo warruma kaleessa Tigiree hin beekne biyya keenya hin beektu aadaa keenya hin beektu karaa keenya hin beektu. Kan ishiin ulee gootee qabattee deemte, kan isheen ibsaa gootee qabattee of fuuldura qabdee deemte warra amma aangoorra jiru kana warra ishee jalatti garbicha ta'ee nu gabrummaa jalaa baasee deebisee saba gabroonfate jechuudha. Kanaaf warra kana waliinidha dhuguma haasa'amee walii galama isaanuu isaanii malaa bakkisu warri kaleessa afaan Oromoo dubbatee karaa argisiisee iccitii sabaa gola sabaa hunda berbersiisee akkasittiin Oromoo godaansisaa, biifisaa, ajjeesisaa, saamsisaa ture kun bakkisuun isaanii mala. Bilisummaa kana isaantu fiduu danda'a. Dhuguma immoo bilisummaa iyyuu beekuusa namni gadaantummaan sammuu isaatti dhagahamu namaaf ergamaa ture gaafa gooftaa ta'e maal gochuu danda'a? Oromoo waan mammaaktutti jira. Kanaaf warra akkasii waliin akkaataa kamiin karaa nagaan hojjechuu danda'a? Isaan karaa nagaa sirriitti ka'aa ture. Gaaffiin sun deebiin arganne. Oromiyaan hireen ishee akkami? Seera bulmaataa biyya taateetu walaba baateetu moo gaanfuma impaayeruma Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin buluu fi qophii akkamiitu ta'e
moo mootummaa ce'umsaa wayiitu ijaarame achi keessatti sabatti gadi bahanii waan barbaadanitti himanii sabni bilisa ta'e sammuun isaa waan murteeffachuu qabu instituushinoonni warra akka poolisii, waraanaa, boordii filannoo otoo dhiibbaa tokkoyyuu hin taasisiin waan itti himame Oromoo waan isa barbaachisu murteeffachuu akka danda'u haalli mijateedha. Kun hundumni hin mijanne jechuudha. Namu hoo jedheetu dhaqee itti gale. Bakka hoo jedhamee itti galame kanatti warra kana hoo jechisiisaa deemu sun abaawoon akkamitti simatame warra qabsoo irra ture miti kan abaawoo simate. Bakka sanayyuu seenuu itti ulfaate. Warri qabsoo irra ture kophee inni hidhatu, huccuu inni uffatu laalaniitu diidattan bisaniitu warruma kaleessa nu lolee, nu lolchiisee, nu ajjeesisiisee, nu ajjeesetu abaawoo simate. Uummanni Oromoo hedduun isaa gaafasi kan gaaffii itti ta'e nuti immoo sana dura gaaffii nuti ta'e. Bilisummaan Oromoo yoomi guyyaan ishee? Bilisummaan Oromiyaa yoomi guyyaan ishee? Immoo biyyittii keessatti walii galle akkamitti walii galle? Nagaan immoo akkamitti waliin tarkaanfan? Namootummaa akkamitti godhu? Waan akkasii tokkoyyuu bifa arreenji hin taanetti deemamee galamuun suni rakkoo inni fiderraati waraanni bilisummaa. Haala citamee hafetti gaa qabxii dura kaasatti yoon deeme quunnamtiin jabaan gidduu isaa hin jirre namuu bakka ture. Isa bakka ture kana diinillee akkaataatti irraa ololaa ture argiteetta. Shanii achi, shan isheen bulchiin malee. Shanii jechuun maal jechuudha? Aadaa Oromootu hin beektu. Kanaaf inni kun achi jira, inni sun as jira, inni sun as jira jechaa turte. Kana walitti finne hoogganni isaa inni keessaa bahee gale suni sirrii isaa hojjetu hama isa sana seenaaf dhiisne nuti immoo warri ittiin amanne gaaffiin Oromoo gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kan Oromiyaa irratti qabnu deebiin arganne jennee erga hafne walitti dhufuu nu gaafata. Walitti dhufne immoo hanqinatu jira, qaawwatu jira, qaawwa sana duuchachuutu nu barbaachisu. Inni kun wal'aansoo guddaa kana hanga ammaallee dubbata. Namni qobaa adeemaa ture sun yoo silaa sana walitti finnee hin tolfanne biyyi keenya akka Somaaliyaa fa'aa waan Lordis bakka adda addaarraa bahanii kunis ganda isaatti sunis ganda isaatti keellaama hidhatee kuni gosa isaatiin kuni kutaatiin akkasitti wal qoodee wanni suni booddee edda kufaatii akkasumas edda Abdallah Salaatii booddee Yemen fa'aatti kan ta'e egaa Sooriyaanii Bashir al-Assad irrumatti cichee hafee waa hundumaa irreemaan qabatee ukkaamsee irra taa'e malee wanni akkasii kun gaafa mootummaan dadhabaa deemtu keessumaa mootummaan abbaa irree yoo waal ta'ee tokko ta'ee akka bishaanii bo'oo tokko keessa dhangala'een ganda himatee gosa himatee sanaa oliyyuu amantii himatee inni kaan immoo eliit giruuppii wayii waan isaaf ta'u waloo fedhii wayii himatee akkaataa kanaan saba qoqqooduutu dhalataa jechuudha. Akkasumas hin taaneef jecha eeggannoo guddaatii baay'ee naamusaan wal danda'uu fi walitti fidamuu fedha yeroo fudhatu. Cinaatti immoo diina loluutu jira. Kan jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef fagoo teenyee waan kana qindeeffanneetu Oromiyaatti dhufne miti. Oromiyaa keessa teenyee qindeeffanne. Oromiyaa keessatti leenjisna. Oromiyaa keessatti Oromiyaa keessa. Kanaaf diina waliinis wal'aansoo wal qabaa, keessoo keenyattis wal'aansoo wal qabaa. Keessumaa gara Taanzaaniyaatti jaallanii jiran waliin erga imallee achitti wal arginee booddee Oromiyaan hegereen ishee nu harka jira. Hegeree Oromiyaa nu harka jiru dhaloonni ishee gochuu yookaan bocuu danda'u kuni ammoo yoo waliin ta'e malee waliin taaneetu diina injifachuu waggoota hedduu nutti fudhate faffacaanee immoo sanaa oliyyuu tokko daandii bilisummaa sana dheeressa lammata wareegama daandii dheeraa kana irratti immoo ba'u dabalaa. Kanaaf daandii sana gabaabsinee wareegama sana xiqqeessinee gara rarraga bilisummaatti deemuu fi guduunfaa gara gabrummaa sanatti gochuutti adeemuun suni tokkoomuu, wal ta'uu, wal dhagahuu, walii beekuu, wal beekuu sana nu gaafataa inni edda walii gallee haala akkasii keessatti hooggana waloodha. Tarsiimoo kaawwanne. Zooniileenii bakka adda addaa jiran faca'anii zoonii 8tti akka isaan socho'an goone. Zooniileen 8 kuni qondaalota fi hoogganoota zoonii sana tajaajiluu danda'anidha.
Haala akkasii keessatti gaa yeroo tolfamu waan dhibu daandii. Maaltu dhibu yeroo dhadhaa raastu aannan raastee dhadhaan bahuun dirqamaa dhadhaa biraa immoo ciccitee gaafu dhabni bahuun isin haala akkasii keessatti dhabni hin dhibu. Egaa dhabni kun iyyuu adeemee waan gandummaatti tutturte kanaan dura gandummaa innaa jennu marroo Wallagga bakka bu'uu hin danda'u beekta. Daandii Wallagga bakka bu'uu hin danda'u yookaan Shawaa yookaan Iluu yookaan Jimma yookaan Arsii yookaan Baalee yookaan Boorana yookaan Gujii yookaan Harargee yookaan Walloo eenyuunu bakka hin buutu. Yoo hojjette Oromiyaaf yoo gandaan maqaa dhahattee deemte immoo gandi suni uummata miiliyoona meeqa qaba qophaa kee ganda sana bakka bu'uu hin dandeessu. Wanti ganda maqaa dhahatee deeme namni 2-3 qindeesse suni waan nu danqeef. Qindoomina gandaa sana egaa rakkoo qabsoon irra aana jenna waan ta'eef qabsoomaan irra aanuuf danda'a. Qindoominni gandaa sun qabsoon keessatti irra aaname bokokee taa'e. Bokokee taa'ee gaafa hoogganni waloo filatame zooniirraa zooniitti illee namni hooggansa kennuu danda'u socho'ee bakka wal jijjiiree kallattii tokkorra hooggansa baay'ee jira. Qondaala baay'ee jira, loltuu baay'ee jira. Kallattii gariirra immoo haphinatu jira, qaawwatu jira. Inni bakka tokkotti gandaa dhahatee taa'u bakkaa ka'uu diduutu jira. Bakkaa ka'uu diduu qofaa miti suni seera keessaan fixattuun uummataa gara diina quunnamuu jechuudha. Maali jennaa wanti diinni irraa hiikuu hin dandeessu. Yoo silaa seera obootti amanta ta'e tartiibaa fi naamusa kaayyoo fi akeekni abaa oboo qabdutti amanta ta'e badii kamuu ni balleessita. Namaati. Nama taatee yeroo badii balleessitu immoo seeraan hiikkatta. Hiikkattee akka hin cabne akka hin dabne garuu immoo waan uumame sana badii uumame sana keessaa barattee fakkeenya taatee nama taatee fayyitee akka baatutti amala warraaqsaan si cuuquu fi namni si to'ata jechuudha. Diina taatennaan sanaaf hin to'atan. Giddu galeessatti kanatu mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii biraarra jiru ni argita. Bobbaa qabaa, bobbaasaa garatti deemnu jira, tarsiimoo jira, asirratti dubbachuun barbaachisa. Tarsiimoo keessaan hojjennu sanarratti keessaa tokko waraana zoonii lixaarra ture. Waraanni zoonii lixaarra ture akkuma atiyyuu beektu bakka kanaa ka'ee zooniilee Wallagga keessa jirurraa ka'ee lolaa bulchiinsa magaalaa baadiyyaarraa gammoojjiirraa kaane. Baadiyyaarraa kaanee bulchiinsa magaalaatti gara aanaatti gara godinaatti achi immoo gara deemutu ture. Kanatti deemuu fi diiniin hundaan geessine jechuudha. Eessattiyyuu sochii diinaa lollee injifannee ofirraa cabsinee waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga isaatiin, lafee isaatiin, lubbuu isaatiin karoora silaa tarsiimoo bahe sana milkeessaa adeeme jechuudha. Seera uumaatu nu daangesse illee bishaantu guuteefaa bishaan irratti rakkataa akkamitti akka ce'u tolfataa achirratti hagabee achirratti bokkaan itti roobee rakkoo meeqa keessa dhoqqee meeqa keessa laaqii meeqa keessa laaqee isa sanayyuu injifatee darbee jira. Diina immoo akka bishingaatti walirra naqaa dhagame. Waan iccitii miti jechuudha. Dhoksaas miti. Dhaqee naannoo zoonii giddu galeessaa yeroo ga'u waatu nu mudate. Bishaan miti haa hir'atu jennee hin ceenu. Diina miti akka diinaatti lollee biran dabalu. Akka jaalaatti immoo hooggansa tokko jalatti deebi'ee jaala jennee waliin immoo karoora jiru sana fudhatee lolee immoo gara diina keenya see handhuura nu ciniinte sana handhuura irraa buqqisuutti deemuuf immoo kanaafis kennataa ta'uu dide. Egaa reeffa fira ofii 7-9 gargashootti Oromoon akka kanatti walirraa garaa kutachuu dadhabuutu wal gangashuu ture. Wal gangashuu sana keessa harki diinaa jira. Diinan komattu. Atiyyuu diina keessatti hojjettaa jechuudha. Iniltuu fi siiniidhu. Namni garuu vaayirasii diinni oomishu sana baattuu isaa ta'ee deemu dirree qabsoo irratti leenji'ee ani jedhee immoo irbuu fuudhee deebi'ee gaafa gufuusitti ta'u baay'ee akkatti tarkaanfii fudhattu illee sirriitti tarkaanfii sana fudhachuu keessatti obsatu ture. Obsi ture suni waraana asii socho'e sana golee xiqqootti galee akka taa'u
bobbaa fi karoorri tarsiimoon bahe suni akka sigigaatee duuba deebi'u. Diinni immoo yeroo irraa yerootti yeroo argatee akka leenjifatu, akka bobbaafatu, hafuura akka baafatu kanatti ta'ee jechuudha. Kun hojii diinaati, waan biraan qabu. Diinummaan dirqama isa beeknuu dirree bakka adda addaatti leenji'u isa huursootti, isa bilaatteetti yookaan immoo isa bulbulaatti leenji'u sana qofaa miti. Mooraa kee keessattis hin leenji'a. Diinni yeroo mooraa kee dhufu, mooraa kee baruuf kan dhufu jira. Hoggan achi jiru baruuf kan dhufu jira. Barsiisota baruuf kan dhufu jira. Bakka mooraa kee barsiisota leenjisoota waan kana baree 14 otoo hin guutiin kan ganu jira jechuudha. Ija tikaatii yoo jabaatte immoo hin qabattu. Gariin immoo diinni tooftaa lolaa kee baree akkamittiin leenjisa, akkamittiin lolchiisa, akkamittiin kana barruun kee maali? Bu'uura ishee taate baree gaafa irbuu fuudhuu jala ga'u badaa jechuudha. Diinni gariin immoo si keessa taa'a. Leenji'ee si wajjiniin amala tolfatee mataa dhokfatee jechuudha. Xannacha ta'ee guddatee si keessa taa'ee irbuu fuudhee bahee inni immoo akka lama ta'a. Dhaqee mooraa qabsoo keessaa bahee gara dirree lolaatti dabalamee dirree lolaa irratti waraana kee jiru, meeshaa kee jiru, akkaataa ittiin loltuu fi namoota lolchiisan baree yeroo gabaabduutti kan deemu jira. Kan immoo kanarrayyuu tarkaanfatee yeroo dheeraa turee amala tolfatee sadarkaa hooggansaa gahu. Atis akkasumatti hojjetta, diina keessatti akkasumatti si keessatti hojjeta. Hundumtiyyuu saayinsii waraana addunyaa kanarratti tokko abbaan mala wal caale, abbaa teknooloojii wal caale, abbaa dinagdee wal caale, abbaa akkasittiin of kenniinsa wal caaletu wal injifata. Kanaaf haala akkasiitii wanti guddate kun dhaqee guddatee ragaa qabatamaa kan qabnu eegumsa tika dhaabichaatiin kan argamu diina quunname warri kun. Erga diina quunname egaa hiikkachuu dhabite. Hiikkachuu hin danda'u diinare. Seera obootiin hiikkachuu hin dandeessu. Seera obootiin hiikkachuu kan dandeessu miseensa kee daandii bishaan dhangalaase yookaan dhiiga dhangalaase yoo haa ta'u badiidhaan hiikkadhonnaan hiikkachuu ni danda'a. Daandii sanarraa namni maqee garuu bishaanaa dhangalaasuu dhiigaa dhangalaasuu diinumeera waan ta'eef hiikkadhachuu hin dandeessu. Yookaan cabee diinatti gala yookaan immoo akkuma diinaatti eessatti yoo leenji'u diinaaf hojjechaa jira. Baattuu vaayirasii diinaati diina caalaayyuu diinni hamaan isa kana waan ta'eef itti dhukaasa. Kan giddu galeessatti kanarraa kana tokko jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hundumti immoo kana ta'uu hin danda'u. Miseensa zoonii ta'a. Zooniin sun iyyuu giddu galeessa guutuu isaanii. Giddu galeessa jechuun hanga ol sulultaa qabatee achirraan gannaannee cobii keessaan qabatee hanga dhufe ammayya gahutti. Achi keessa naannoo tokkotti kan jirtu. Jaallan zoonii giddu galeessaa kan hoogganu jaalladhu. Hooggansa jaalladhii jala warra galuu didee jira jechuun hooggansa diinaa jala warra taa'u. Warri hooggansa jaalladhii jala galuu didee hooggansa jaalladhii fudhachuu dhabde. Warri kun har'a qofaa miti kaleessa nu rakkisaa ture jechuu dadhabame jennaani ajajaan itti aanaa kiyyaa jaal gammachuu abbooyyee gara itti falu dadhabeetu yeroo fi zoonii kaaba lixa shaggarii fi zoonii giddu galeessaa dheetu laga gamaaf gamana bakka lama qoodee amalaan hojjechiisaa ture. Humnatti dhabe. Gangalchamaa ture wanti kun har'a miti jechuudha. Turtee itti xannachise. Kulkultee jabaattee turuun bulte lafee taatee maleessa wanti bubbulte. Waan bubbulte kana immoo humni achitti leenji'u humni achitti dabalamu dhalataa naannoo tokko ta'uurraatii achumatti wal ga'ee achirraa socho'uu hin feene kuni hundi isaa immoo nyaapha ta'uu hin danda'u wallaalummaatiin kan itti dabalamee vaayirasii sana osoo hin beekiin baatee deemu jira jechuudha. Sana immoo hubachiisu waliin turre beektu. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggana tokkotti amana yoo ta'e kallattii akkasii haa fudhatu jennee kallattii toora zuumiitiin waraana sana walitti qabame sagaleen quunnamtii diinaa warri achi taa'ee kana godhe bahee waraanni kun yoo dhugumaan kaayyoo qabaate akeeka qabaate kaayyoof akeeka kanaaf immoo of ta'ee manaa bahee ta'ee wanti jirtu kana dhugaan jirtu kana. Dhugaa jirtu kanarra dhaabbadhaatii warra kana to'adhaa seeraaf dhiyeessaa jedhamee itti himame. Warri warra kana dhiyeessuu barbaade jara kan argachuu hin dandeenye jechuudha. Gola tokkotti dhokatee jira warri kun waan ta'eef. Kanaafi zooniin hundiyyuu kan irratti walii gale kaatuu keessa turte zuumii sana qopheessite zooniin hundi irratti walii galee diinaa tarkaanfii seera dirree lolaatiin diina hiikkachiisaniin itti deemna jenneetu kanatti hirmaate.
Kun immoo torbee fudhataa, torbee lama fudhataa yookaan sanaa olis ta'uu danda'a qulqulleessuu qaba. Diina bobaa jalatti baachisuu jechuudha. Uummati burjaajii keessa akkan seenne uummati immoo lafarratti hidhannu arga. Isa sooshaal miidiyaa irratti odeessamutti lafarratti hidhannu arga. Uummata lafarratti nu argu sana sobuun hin danda'amu. Waraanni asii yaa'ee diina kana bakka meeqatti lolee injifatee irraa hiikkatee ol bahe kuni jaallan kooti jedhee akka diinaatti loluun nu rakkisee akka jaalaatti immoo waliin loluunis nu dhibee waggaa tokkoo fi sanaa ol wareegama hin taane baay'ee kaffalaa tarsiimoo keenya irraa sigigaannee taa'aa turre sun uummatatti mul'ata. Kanaaf diinni diina ta'e eessattuu haaleen ji'u diinni olaluun barbaachisu. Hojiitiin hojjaatiin lafarratti argisiisu. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo amma ititeeraa. Ititee inni raafame dhadhaan keessaa ba'e dhamni dhangala'u immoo dhangala'etti. Kana wanni mooraa qabsoo keessa jiru waan bakka tokko ganda sanallee bakka bu'uu hin dandeenyu maal jennaan Shawaan, Kibba Lixaa, Kaabaa, Lixaa baay'ee lafti sun. Kana keessa waraana bilisummaa Oromoo baay'ee socho'aa jira. Waan naannoo tokko teessu suni Shawaa bakka bu'uu hin dandeenyu. Wanti waan ganda tokko irraa ba'ee haasa'u Arsii bakka bu'u, Wallagga bakka bu'u, Sila Himeera, Jimma bakka bu'u, Iluu bakka bu'u, Gujii, Boorana, Harargee, Walloo eessayyuu kutaa Oromiyaa kamuu bakka bu'u. Fedhii dhuunfaa kee gaafa barbaaddu gandadha maqaadha. Daboo yaammatta. Oromoon immoo sana bira darbee keessumaa dhaloonni nagaa. Kanaaf wanni sun yookaan cittee diinatti galti kama Abiyyi nagaa waliin haasa'uu jalqabne irraa jedhu sadarkaa sanarra ga'eera baay'ee wayi haasa'anii isaan diina waliin jalqabanii asumaan abdeessi gochuuf karaarra turte waan ta'eef sadarkaa sanarra ga'eera jechuudha. Sadarkaa sanarra ga'eera waan ta'eef yookaan cittee baddii jechuudha haa baddu cittee. Akka isheen ololtu sanaa miti jechuudha. Eenyu citee akka bahu sii citeenye waliin. Yookaan immoo qabsoo keessatti dhuunfatan. Kanarraa kanas wanti tokko wanti ta'u jiru. Qabsoon Oromoo inuma deemaa jechuudha. Sareen hundatti gaalichi nu tirata. Akkasii jaaldaan wanni dirree qabsoo irra jiru gabaabaa matti kana burjaajiin ta'e. Egaa sanuma wanti wal qabatu rakkoon abaaboo gidduutti uumame jedhame kun akka hin jirree fi wanni kun bubbulaa booda garuu rakkoo kana akkaataa hooggansii qoratee dhugaan jirtus bifa kanaan ta'ee jettanii kaastan. Achi keessatti qaamonni tokko tokko yeroo dhimma RRI fudhachuu didee waan kanaa yeroo darbe qophii qorqortii siyaasaa irratti akkam akka ture araartaa Tanzaaniyaa piroopoozaalii akkamii akka dhiyeessitan kaastanii turtan. Sababa didameef kaanii didee kaanii fudhatee ka dide sun immoo waan jedhu ajandaa kana qofa kan muufaatu ture kan sagalee illee dhaggeeffannee ture. Kun dhugumaa kaastanitti isa akka ta'uuf malee waan mooraa jiru kaastanii. Kabiraan RRI'n kun iyyuu maali? DDR wanti jedhamu kun maali? Qaamni karaa nagaatiin wal haasa'ee deebii yeroo keessa deeffachuu barbaadu. Erga mootummaa sanaa akkaataa jalqabatti kaastan instituushinii sirreessuu qabu sirreessee itti seenee gara referendamiittis deemu yoo ta'e akkamiin deemuu qaba ture waan jedhu wal qabsiisaati. Iftoomunuma qoosee jirti. Ayyee fayyaa ta'ee bakkuma sanatti nu deebisuu taate malee jaaldaandi RRI waraanni bilisummaa Oromoo roodmaappii ofiisaa dhiyeessedha. Roodmaappii sana RRI'n maali jette siin ibsa sun rakkoo miti. RRI waraanni bilisummaa Oromoo ni fudhatee hin fudhannee kan jedhutti wanti qoodame iyyuu jiru. RRI maal godha waraanni bilisummaa Oromoo mootummaadha fudhachiisuuf ture mootummaatu dide. Mootummaa didee waraanni bilisummaa Oromoo otoo mootummaan nu dhiyeesse ta'e gartuun ta'e waan mootummaan dhiyeesse fudhateetu gartuun ta'e immoo didee jettee ololachuu dandeessa. Nama goyyumsuun hata hin jiru ta'e. Wanta akkasii iyyuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo DDR'tu jira. DDR'n yeroo Tanzaaniyaa osoo hin dhaqiin dura kan mootummaan dhiyeessedha. Keessumaa marsaa jalqabaa. DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu jechuudha. Irraa hiikta waan irraa hiiktee tamsaasteetu uummata keessatti geessitee qubachiisu. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee hin hiikkatus waan tamsa'uufis hin jiru
iddoo dhaqee qubatus hin qabu. Irree fi gaachana Oromooti, Oromiyaati, waardiyaa Oromiyaati waraanni sun. Kanaaf isin immoo yoo DDR'n fudhattan hin hiikkattan qawwee keessa yoo ta'e mee nagaa akkamii haasofnu jedhan. Roodmaappii arrarraa'ee finne arrarraa'ee jechuun arrarraa'een bal'aadha hin dubbanne waan bal'aa waan hedduu of keessatti hamata hunda isaa dubbachuun feetu. Inni egaa arrii lamaa fi aayii tokko jechuudha. Inni suni waraanni bilisummaa Oromoo akkatti dhiyeesse qaba. Retrain, reorientii fi integrate gochuu jechuudha. Achiyyuu ga'uutu hin danda'amu integreeshinii sanarra hin gahamu. Maaliif hin gahamu mootummaatu sana hin fudhatu akkamittiin hin fudhatu. Arrarraa'een kun leenjisuu haaromsa kennuu fi irra deebi'anii achii booddee immoo integrate itti gochuu yookaan itti dabalu inni jedhu kuni in tarkaanfanne iyyuu riitireen gochuu irra deebisanii leenjisuu irratti iyyuu yeroo irra deebisnee leenjisnu waraana bilisummaa Oromootu waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo leenjisuu qabaadha jedhe. Maaliif riitireen kan goonu nutis ayidooloojii mataa keenya waraana keenya akkatti leenjifannedha qabna. Mootummaan abbaa irrees akkatti leenjifatedha qabna. Yeroo irra deebinee warra kana leenjisnee walitti fiduuf jirru mootummaa miti kan leenjisu. Roodmaappiin woboo akkasi. Mootummaan woboo akkamittiin leenjisa? Mootummaan akka inni itti leenjifate instituushinoota monopolize godhee dhuunfateetu paartii biyyaa siyaasa mootummaa waa hunduma iddoo tokkotti cafaqe nam tokko jalatti cafaqeetu ta'a. Warri kun woboo yeroo deebisee riitireen godhe yookaan yeroo deebisee leenjisu irra deebisee leenjisu akkatti nama ajjeesan na leenjisa. Akkatti yeroo filmaanni jiru waraqaa baalot booksii sana akkatti saamanii mootummaa tolfatan ni leenjisa. Achitti waliin galamne jechuudha. Roodmaappiin keenya eenyutu riitireen godha qabnaa jechuudha. Eenyutu iyyuu riitireen ta'a. Akkamittuu ta'a. Kanayyuu fudhatu jechuudha mootummaa. Fudhachuu hin danda'u. Riiorant maalirratti dhagu? Haaromsi kennamu sun sammuu namaa keessa mootummaan waan kaa'ee qabaa jechuudha. Akka barcuma aangoo siyaasaa isaa tiksanii waggaa dhibbayyuu yoo ta'e umuriin isaa jira taanaan baraan akka achi taa'udha. Akkasittidha instituushinoonni biyyattii keessaa yookaan dhaabbanni biyyattii keessaa kan inni ijaaran. Dhaabbata akkasittiin ijaaran dimookiraatessuu keessatti mootummaan gaheen inni qabaatu xiqqaa. Kana kan mootummaan fudhachuun barbaanne maaliif? Hin fedhu dimookiraatessuu hin fedhu. Instituushinoonni dhaabbanni kan akka boordii filannoo, kan akka poolisii, kan akka waraanaa, kan akka tikaa warri kun akka isaanii dimookiraataayizdi ta'anii paartii irraa walaba ta'anii biyyaaf jiraatan hin fedhu. Woboon kanadha barbaada. Kana hiiktii arrarra'aayi. Yoo kun hin danda'ama ta'ee mootummaan achi keessaa instituushinoota kana gadhiisee dimookiraatesse kan itti aanutu immoo jira. Feesin sikweensii qabaa jechuudha. Linkeejii walitti hidhamiisa qaba. Kana gochuun durayyuu waraanni bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti yoo irratti walii galee jechuudha. Akka nuti tireengoon yookaan akka nuti leenjisnu yoo mootummaan fudhate wanni nuti leenjisnu immoo haqa. Wanni nuti leenjisnu immoo waa'ee dimookiraasii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee bilisummaa, waa'ee nagaati. Maleesaa waa'ee barcuma aangoo siyaasaa mootummaa tiksii fi poolisiinis, tiknis, waraannis, boordiin filannoos akkasumas dhaabbattoonni biyyattii keessa jiran garii mootummaa qofaa utubanii jiraatan akka isaan sana godhan miti kan nuti leenjisnu. Mootummaan sana iyyuu hin fudhanne malee yoo kana fudhate immoo inni itti aanee dhufu waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamni abbaa irree akkaataa sanaan tajaajilaa akkaataa kamiin walamantaan trust deficitiitu jira. Walamantaa keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo si'a lama sadii mootummaa kanarraa amantaa dhabe jechuudha. Walamantaan kun akkamitti dhalata? Qaamni sadaffaan suniyyuu kana gochuu danda'a moo hin danda'u? Akkamittiin gochuu danda'a? Mootummaa kana akka inni bifa kanaan deebi'ee bor haaluu hin dandeenyetti harki isaa hidhamuudha qabaa jechuudha. Osoo harka isaanii dhiin qawween keenya gatiittii keenya irra jiru. Nagaan moo hin dinnu dhaqna. Harkan kennan. Yoo garuu toora isaasan dhukaasii waan Oromoon barbaaddu mootummaan kun fudhata ta'e dhiiga namaa dhangalaasuuf immoo araaraasaa yookaan suusiisaan qaba. Mootummaan kun immoo sana fudhachuu hin fedhu irreetiin taa'uu fedha. Kanaaf fudha irreetti deebine. Hankanaachi aangoo miti kan barbaacha dhaqne. Aangoo barbaacha dhaqne yoo ta'e sana achi deemuyyuu sin gaafatu.
Akkasumatti akka kennattee iyyuu aangoo maali? Aanguma shimeefaa gaan gargarroo afaan guuttatee jechaa ooluu sana. Oromoof Oromiyaaf waan sanaa ol ta'u waraana bilisummaa Oromoo keessaa ka sammuu qabu sanaa ol hojjechuu danda'u biyya agartee biyyeen isii sangaan qottee yookaan maashinaraan kombaayinaraan qottee miti kopheen dhiittee illee irra facaaste jennaan hunda magarsitu kanarratti uummata beela'u akkasii qabatee mootummaa deemu miti ka sanaa olii hojjechuu danda'utu jira jechuu Oromoo. Kana sana dhabnee miti bakka isaanii sana hanga sana dhabnee miti hanga sanas wallaallee miti. Joonjeen meeqaan meeqatti galee uummata Oromoo eegee addunyaa kana godhee impaayiritii keessatti ukkaamsee hambisuu sanarratti akkasitti hojjechuuf beekee afaanuma tolu sobu waan biraan qabu. Daataa sobaa oolu, isa mul'atu sobaa oolu, xiqqaaf guddaa sobaa oolu waan biraan qabu. Kanaaf wanni nuti barsiisuu barbaanne instituushinii biyyittii masbii dimokiraataa. Kana dhagochuu qabna. Yoo mootummaan suni silaa mootummaan abbaa irree suni silaa hattoonni suni too kanarratti walii galaniiru ta'e inni itti aanu kanaa jechuudha. Kanas tole hin jedhan fudhata. Achi booddee immoo mala inni itti warra sana dhuunfachuu danda'u. Naashinaal Sekiuritii keessaa, Armii keessaa, Poolisii keessaa, Naashinaal Boordii, Elektoraal Boordii keessaa akkamittiin itti seenamuu danda'a roon maappii isaa jira. Kana birayyuu hin geenye jechuudha. Jarri konstituushiniin biyyittiirrayyuu waan jiru hin beeku waan ta'eef si mormataa. Wanni si mormii goggogaa amansiisuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu har'aa'ee mootummaan sun iyyuu hin fudhatu hin ta'uufi. Wanni inni hin taaneefi harka isaati cancala. Namni tapha siyaasaati taphataa uummatatu filataa jechuudha. Yoo sana xumuratee instituushiniin hundi dimokiraataayis ta'ee itti aanee inni dhufu uummanni Oromoo otoo dhiibbaan kamurra hin jiraatiin dhiibbaan qawweetiinis dhiibbaan siyaasaatiinis irra hin jiraatiin wal ta'ee bilisa ta'ee taa'ee Itoophiyaa waliin jiraatamoo Itoophiyaan ala jiraataas murteeffachuu qabaachuu har'aa'ee sadarkaa sanatti. Yoo kana hunda goone instituushinoota dimokiraataayis goone poolisiin walaba ta'e tikni walaba ta'e biyyattii keessatti boordiin filannoo walaba ta'e waraanni walaba ta'e ilaalee qofaa nagaa biyyattii qofaa eegsise warri siyaasaa walitti ba'ee dhugaa jirtu walitti hime waraanni kamiifuu loogu jechuudha. Waraanni waraana biyyaati, poolisii biyyaati, tikni tika biyyaati. Boordiin filannoo kan siyaasa biyyattii keessatti warra galmaa'ee jiru hundumaati malee loogii mootummaa tokkoo yookaan paartii tokkoo miti. Haala akkasii sana keessatti egaa walitti dhufee sabni immoo otoo dhiibbaan tokko jechuudha. Dhiibbaan kamu qawween keenyis kan inni itti deemu kana. Dhiibbaa jalaa baasu Oromoo. Erga dhiibbaa jalaa bahee uummanni Oromoo ofiitu murteeffata. Waan inni murteeffatu immoo atuu beekta. Kanaaf yoo karaa nagaan danda'ama ta'e dhiibbaatiin ala taa'ee uummanni Oromoo murteeffachuu danda'a ta'e mirga hiree murteeffannaa Oromoo kabachiisu. Har'aa'ee roodmaappiinsaa hagga. Mirga hiree Oromoo mirga Oromiyaa abbaa biyyummaa irratti qabnu sana Oromoon Itoophiyaa bututtee sana keessatti Itoophiyaa haaressinee wajjin bullaa'ee dhimma isaati. Sana kabajnaa fi achi keessattuu inni itti aanu siyaasa yoo barbaadde paartii ijaarrate yoo barbaadde siyaasa keessaa ba'e akka barbaadde ta'e ABO'n oboo uummattoota Itoophiyaa waliin ta'ee dorgomee yoo aangoo barcuma siyaasaa qabate Oromoof waan ta'u hojjetaa jechuudha. Oromootu impaayera Itoophiyaa filate yoo ta'e. Impaayera Itoophiyaa keessaa ba'ee jennaan immoo gara mootummaa walabaa ijaarrachuutti deemaa jechuudha. Hanga sadarkaa sanaatti hin deemamu yoo ta'e har'aa hojii hin qabu. Garuu immoo DDR mootummaan fide kaawuntar kan ittiin goon har'aa eegala. Kanarraa kanas mootummaan kun waan inni jedhe wanti fudhatamu tokko iyyuu hin jiru. Wanni nuti jenne immoo hundumti isaayyuu silaa nagaa fida tasgabbii nagaa waaraa jechuudha. Mootummaan bara baraan hanga yookaan duuti achiisa kaasutti hanga yookaan qawween achiisa kaasutti qofaa aangoo barcuma siyaasaa qabatee akka hin teenye dhorkaa. Dimokiraasiitti nu geessa, sirnatti nu geessa, abbaan injifate, injifachuu jechuun immoo uummatatu ilaale poolisii keeti fuutee uummatatti fiddee haasofta. Waa'ee daandii baasuuti, waa'ee bishaanii qulqulluuti, waa'ee mana barnootaati, waa'ee tajaajila fayyaati, waan hedduu waa'ee ibsaati. Infraastiraakcharii biyyittii keessa jiru akkaataa kamiin biyyittii eegee taatee duuba jirtu kana fuulduratti fiddaa. Nama har'a tokko nyaatee buluu dadhabaa jiru garuu immoo qamadii oomishne biyya alaatti ergaa jirra jechaa itti qoostu kana
dhugumaan qamadiin suni qamadii nurraa hafe biyya alaatti erginu akkaataa ta'uu danda'u anatu danda'a abbaa jedhu uummanni immoo ana danda'a afaanii qofaa osoo hin taane ilaalee namni kun nama ta'uu danda'u jedhee isa filatu sadarkaa kanatti yoo ceesisne Oromoon murteeffatee Itoophiyaa keessaa bulu Oromiyaan cittee impaayera Itoophiyaa ollaa taatee haa jiraattu murtii sanarra dhaabbatee hanga murtii sanarra dhaabbatee hin taanetti haga qeensi kiyya xurii qabdu kana gaaffii Oromoo sharafa. Mootummaan sun sanaa ol sharafte waan ta'eef qawweetti deebi. Kanaaf arraayii garii fudhatee garii dhiisee yookaan immoo arraayii maalii isa jettuuf hin gabaabsee hojii ibse kana burjaajiin barbaachisu. Arraayii hanga dhaqee mirga murteeffannaa Oromoon murteeffachuu akkaataa danda'uutti tolchutti adeemuudha qaban sanaa gadi hin fudhanne. Mootummaa miti biyyicha keessa kan jiru mootummaan sun jalqabumaayyuu boordiin filannoo biyyittii PPN General Assembly hin gaggeessinidha mootummaa taate oolmaa hedduu oolee fi sana kan riifoormii ta'uu qabu sana kan inni dimokiraata ta'uu miti jechuun mootummaa miti hannaan dhufe warra Tigireetu iyyuu mootummaa ture beeke yeroo sana isaanii General Assembly gaggeeffatanii filannoo gaggeeffatanii kan mootummaa ta'e ituma leegaalii jettee ilaalte isaanii jechuudha kun mootummaa miti. Seeraan ala humnaan qabatee ta'a waan ta'eef yoo humna sanatti dhimma bahin karaa nagaa gadhiisuu danda'a ta'e akkaataa inni itti gadhiisuu danda'u roodmaappii sana qabannee hin gadhiisuu hin danda'u taanaan immoo mootummaa miti waan ta'eef lammataa yoo waliin ta'anii haasoo barbaachisu afaan qawweetiin qaba. Kanaaf hanga walabummaa yookaan immoo hanga impaayeritti keessatti waliin jiraachuu Oromoo mirga hiree ofii dhiibbaa tokkootiin dhiibbaa siyaasaa moo dhiibbaa gama qawweetiin dhufu moo dhiibbaa xaxaa adda addaatiin dhufu yookaan konspaayireesii adda addaatiin jiru moo kamuu jala bilisa bahee ilmaan isaa waan isaaf taatu wal barsiisee gara filannootti deemee mirga hiree murteeffannaa isaa tolfateetti yoo deemsistu ta'edha jennee deemne hin deemsistu. Hin deemsistu waan taateef immoo harka hin kennamu. Hanga dhumaatti hanga guduunfaatti goonu dhalootatti leenjisneetti bobbaasnee lolchiisneetu jijjiirra waan ta'eef Oromoof sanaa silaa hin malu. Mootummaa akkasii miti kan gaanfa Afrikaa kanarra jiru guutummaa Afrikaa keessatti akkasuma. Gaanfa Afrikaa kana keessumaa immoo impaayerri Itoophiyaa immoo bulguu baay'ee akkasiitii bara dhufaa darbaa ture. Wallaalaa meeqatu dhufee bakka sana qabata waan ta'eef uummata saamee akka silmiitti maxxanee jiraachuudha barbaada waan ta'eef tolee jedhee hin kennu. Karaa inni tolee jechuu danda'utti ofaa qopheessu uummanni Oromoo inni immoo qawwee nu harka jiru. Duuba deebii hin qabu. Yoo nagaaf dhufan boris gaaffii Oromootuun shafaratiin deebii argata taanaan nu nagaan sodaannu. Lola inni sunis Tanzaaniyaa akka deemne qawwee nu kaasne malee lola deemne jechuudha. Qaama lolaa. Diinatu nagaa fakkaachuuf rakkateera waan ta'eef kadhachuuf jechuudha. Isa kana waliin haasa'an jira nagaa buusaan jira achiin haasa'an jira nagaan buusaan jira jechuufidha fakkeeffachuuf dhaqe waan ta'eef sanaaf deebii kennuudha. Diina akkasii lolaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana hubachuu burjaajii keessaa bahu ammallee wareegama daransiichi baasuuf deemnuuf of qopheessu. Jaallan qopheessanii jaallan yeroo qopheessanii mootummaan kun waan fudhattu fakkaatte waan teknikaal ta'e xixiqqoo ta'e immoo warri waraana hoogganu dirreerraa dhufee warra mootummaa abbaa irreef waraana hoogganu waliin wal ta'ee haa xumuruu jedhamnaan deemne. Beekna immoo tiriikii akka isheen taate soba akka isheen taate. Malli isaanii diida nu baasu jaallan zoonii kibbaarraallee ka'anii asii lixaallee ka'anii achitti wal arginu. Nuti immoo diida yoo baane akka deebinu beekna jaallan waliin wal argu. Wal nu argisiisee jechuudha. Kanaaf carraa sanatti dhimma baana. Akka galuu dandeenyu beekna. Yaa galleen mootummaan kuni pirootokoolii tullee warrumti taajjabduun isaa to'achi teessuuti sodaattee diigdee jechuudha. Yoo biyya sin deebisne rakkoo jette. Kanaaf nuti immoo biyya deebi'uu ni dandeenya. Akka leencoo lataa yookaan hin ajjeesu yookaan immoo achumaan badee hafaa inni bara isaanii ta'eera ta'uu danda'a. Hin quudhinaa fi homaa waan goonuuf hin qabnu. Dandeettii akka isaan bara isaanii qabanii miti dandeettii dhaloonni harkaa qabu. Kana barbaade seenuu danda'a. Kanaaf dhaquu hin sodaanne galuus hin sodaanne. Isin jechuun of yaadaran. Jaallan yeroo sana waan sana baay'ee irratti hojjetanii keessumaa tiimiin araaraa abaaboon qopheessee ergate hojii guddaa hojjeta waan kanarratti. Tiimiin sun gaaffii Oromoo galeeraa fi Oromoon gaaffii isaa karaa nagaa yoo mootummaan kamuu
gattaa'ee mari'achuu danda'a ta'e roodmaappii qabatee itti dhiyaachuu danda'u hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota bifaan akkasii bakka buufate gaaffii irraan qabu. Hojjetanii gaafa isheen ta'uu didde immoo akka gannu baasanitti isaan maan ni galu. Uummata Oromootu galu. Arri konfiyuuzinii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Burjaajii kamiyyuu uumuu hin danda'u. Naggaadeen ittiin deemuu barbaaddu immoo alas keessa siin jirti jechuudha. Sana immoo uummanni Oromoo muka udaanii godhee ittiin dukaanu. Akkasii. Shadow. Tolega, konfiyuuzinii yookaan immoo naannoo sanatti burjaajiin akka uumamne yaadota bal'aa kaasaniitu sanumaan wal qabate Taanzaaniyaatti isin deebisaa. Taanzaaniyaa gaafa deemamee jaalmarroodhaa fi qaamolee muraasa dhimma kana sadan teessee sanaan deemamee waan yeroo kaasanii ajajanii